جاكنا جاكنا يسلم بوين أرجع لونه خيا تبص بوين أوكي أيه ما هرجع لونه خيا سنجي هرجع لونه خيا والله قويته سنتيا هيردا بيجو هيا نبابته ويجو جنبيا أروميا أرومو ويمالي بما هاني فيا أروميا أرومو ويمالي بما هاني Akkuma beekamu booyaadota Junaidi abbaan qabeenyaa kan makina shan isin erga kuni sagalee ta'e tana taate maduro jette san jechammaati jette kan akkuma harkatti garaa nyaattee jechuu dubbiin san akkasitti isii tana bira bakka isiin tana rabu qaate ummata san naa dhaqqabu qabaa jee makina shan isin erge kunoo atis fudhattee jirta wanta kee qooda kee fudhattee jirta gartee mi jecha nama kaasuu hedduu gara nama nyaata wanni isaan orroon gartee hin taane jechuun isin itti oofte suni waan hedduu gara nama nyaata ta'e oromoon bakka hundaa isinii rakkata isiniif yaaddawaa isinillee namilee teessan jabaadhaa biyyi teessan biyya teessan gadhiisurra akkanatti onnee walitti hortanii gizee duraa sana hedduu inumaatu abdiin mure amma ani lammeeti yaa habbo Junaidi arkees saba kiyya kana hundaa arkee hamilee waaniin hin qabneef amma immoo hamilee isaa keetin jira abdi himuru biyyati Oromiyaa dhiisecha lafti tunti waan taate hin dhiisu abdi himuru kanaafu bishaan gadooya utaliilan booro inni Oromoo nariira moobo inni Oromoo nin jagaa booddee malee garte bishaan yoo bishaanii maddaara teetteenya yoo jaalala onneerra walteenya silaan dhufuu yoo tanaateenya bishaanii madara tettenya yo jalala onera walkenya silanufu oromiya kenya sarifu lita ba oromiya ra wanni isan dufaniif oromiya tana tenya jechuudha fi danga biyitu lafetenya ni tinfanna kas jechuuf dufani galatoma isin jenna hundunu biratti hirmaadha ammallee dhufa laala namni biralleen abbootiin qabeenyaatti sedduudha sheekoti jira ummata wanta jira ummata maal jaaniin abbootii gadaa fajira sunun dinu rufani asillalani Adero, food. Kabi. Kalau dufna jirra mata bira. Manni kana fakkaatani baay'ee guddaadha manni. Dila mata maatii dila.
Manni baay'ee guddaadha. Baay'ee dila. Dhufnee jirra maantan. Masanaaleen dhufaa arte. Hayyeegaa akkuma gartee Finfinnee irraa kaampaanii Biraayitan obboleettisaa Dugulee Abbaa Qabeenyaa Miskiina Itoophiyaa makiina 5 zeet daaku firaash amsoola hunda fe'ee gara Wallagga lixaa nu ergatti akkasumas uummata keenya shiftaan finxaalee buqqee biratti argamnee jirra buusaa jirra ammaan tana bakka ga'ee jira amaanaan abbootiin qabeenyaatii fi akkasuma sheekotiin imaamotiin biyyaa abbootii qabeenyaa obboleettisaa Juneetiif fakkeenya godhatanii ummata kana akka dhufanii ziyaaraniin dhaamsa dhaama jechuun maal eeguuf jirtanii sheekotiin hawaasni abbaan gartee bakka nageenyaa jirtan abbaan hawaasaan deemu abbootiin gadaa manguddoo maal eegdanii ummata kana maal ziyaarratti maddaa fi dhaamsa isin dabarsuu barbaada fakkeenya obboleettisaa Juneetii kaampaanii Biraayitan Mootors biroodhaan isin jaa kuno amaanaan isaa bakka geessa jiru. Hayyee uummata Oromoo addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtan ammaan tana gartee kiiloomeetira 400 fudhatamnee Finfinnee irraa iddoo uummanni gartee rakkoo uummata shiftootaatiin qabeenya isaanii irraa buqqaasanitti argamnee jirra. Akkasuma gargaarsa abbootiin qabeenyaa Oromoo amaanaa keessatti uffatee obboleettisaa Juneetii Biraayitan Mootors bakka buunee kadhufnee kuntaala 500 meeshaalee firaashaa fi zeetaa akkasuma guutuu qabnee dhufnee amma uummata bira geenye buusaa jira bu'aa jira uummata bira gahee garuu dhaamsina qabu sheekotii biyyaa jechuudha imaamotiin biyyaa manguddoon abbootiin gadaa gartee miti uummata kana maaliif itti callisanii akkuma abbootiin qabeenyaa yaadatte kanatti isinilleen hahomsa isaan kana fakkeenya godhatanii akka irratti hirmaatanii gartee uummata kana laaltan waamuma keessa jedhamu dhuftanii akka ziyaartan dhuftanii akka laaltan sheekotii fi warra gartee uummataan deemu abbootii hawaasaa kana isinii dhaamna bakka nageenya warra jirtan guutuun keessa wanna kun isin laallata uummanni kun lamma keessanii quba qabaadhaa isiniin jenna.